akka fuunee jirra jirtu isiniin jechaadha. Warreen jalqaboo karaa chaanaala kiyyaa dhuftan subscribe like godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Warreen maatii kiyya turtan hedduu galatoomaa baga karaa chaanaala kiyyaa nagayaan dhuftan isiniin jecha. Har'a karaa qophii takka qabadee isiniin dhufeetiin jira. Qophiinis maali jechuun keessan oolu. Qophii oduuwwan garagaraati kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Oduuwwan biyya keessaa fi biyya alaa qabadee isinii dhufeetiin jira jechuudha. Oduun kunis waa'ee karaa biyya keenyaatti irraan jalqabaa. Biyya keenya keessatti wanni ta'aa jiru akkam baay'ee nama gaddisiisudha. Biyya keenya keessatti wanni ta'aatiin jiru waa'ee maallaqa irraa dubbanna. Durdursee maallaqni biyya keenya keessatti akkam ta'aa jira yoo jenne maallaqni haareen bee maallaqa gosa haareyaatu bee jechuudha. Maallaqa kana keessaa maallaqni maallaqa qalamni irratti barraa'e akka hin daleeni jechuudha. Baankiin biyyoolessaa kan inni labsii baase. Baankiin kuni labsii inni baase keessatti qalamni yoo tuqaa qalamaa kan qabaatullee ta'ee akkasuma tarsaasiiwwan garagaraa dhoosaa maallaqni kan qabaatu yoo ta'e akka irraa hin fuunee fi akka hin daleene akkuma maallaqa dullacha duraanitti hin dalaguu qabatteetti matee isaanii jechuudha. Baankiin kan inni baase haaluma kanaani. Yoo seerri kun akkanumatti kee lafaa haa qabatu ta'e maaltu deemaa maaltu biyya teenya keessatti ta'a jechuun keessanis hin oolu jechuudha. Kan waliin ilaalu ta'a jennee. Innis maali biyya teenya tana keessatti namoonni hin baratin namoota baay'eedha. Qonnaan bultoota garagaraati jira. Qonnaan bultoota akkasumas namoota hin baratin faatu jira jechuudha. Yoo gadi baamee miidiyaa lallabame malee maallaqni dhoosaa qabu hin dalagu akkasumas tarsaasii kan qabu qalamii kan qabu hin dalagu. Ja'ameeti ture jechuudha. Mootummaan labsii kana kan baase dura gaafa maallaqni kun ba'u waggaa lamaaf maallaqni haareen kun akkanumatti dalaguu qabaa kanii waa takka hin xuneyyee ture. Garuu gadi bahamee amma ifaa fi ifatti baankiin labsii baaseeti jira jechuudha. Baankiin Itoophiyaadha. Haaluma kanaan baankiin daldala Oromiyaa, baankii biyyoolessaa Oromiyaa akkasumas baankii Awaash baankiin gabbee ibseeti jira jechuudha. Akka maallaqni kun hin daleene. Ijoolleen biyya Arabaati irraa galtan akkasumas warreen biyya garagaraati galtan maallaqa kana yoo fudhattan maallaqa kana keessa hidhaawwan maallaqa 10,000 akkasuma 20,000 haga 50,000 fudhachuu dandeessan waan ta'eef maallaqa kana diiganii laaluun nama hidhiibamuu hin dhibu. Maallaqa hidhaa qarshii 600 kasiif kan yoo taatu taate maallaqni kun takka kan baaftee laaluu qabdaa jechuudha. Seerri kun seera baay'ee takka nama dinqu seera ajaa'ibaati jechuudha. Maallaqni kun biyya teenya keessatti wanni kun waan ajaa'ibaati kan namoota baay'ee miidiyaalee kanarratti ofaatiin jiran jechuudha. Biyyi teenya tana keessatti wanni ta'u kun maallaqni kun yoo akkana haa ta'u taate namoonni seera kana hin dhageenyetu jira. Akka tasaa qalama irratti barreessuu danda'ani. Baankiinis nuuf kannaati jiran jechuudha. Uummanni kan isaan dubbatanii baankumarraa qalama kan qabu fudhataati jira jechaati jiran jechuudha. Maallaqni kun haaluma kanaan jijjiiramee kaachitti hafu yoo ta'e namoonni miidhaan biyya teenya san keessatti diinagdeefis karaa burjaajii hawaasaatiinis wanni dhufu waan guddaadha. Duraan mootummaan labsii kana duraan dursee baasuun dura gabbee miidiyaadhaan lallabee miidiyaa osoo miidiyaadhaan hin hubanne seera kana baasuun isaa waan takka waan nama dhibuudha jechuudha. Akka yaada mataa kootiitti ani ijoolleen biyya Arabaa keessattuu ijoolleen biyya Arabaati irraa galtan maallaqa kana akka ofirraa eegdanii maallaqni waan badaa ta'eef akka tasaa qalamni isin harkaa tuquu danda'a dhoosuu dandeessa sirraa hin fuudhamu jechuudha. Kuni waan ifatti gabbaamee labsame jechuudha. Ka dhagaamaatiin jiru miidiyaalee garagaraa akkasumas baankiinis maxxanseeti kan inni jiru jechuudha. Yaadni kun biyya keessaas ka'ee uummanni biyyaa irra guddaan isaanii hin dhageenye kan dhagaatiin jiru uummatoota intarneetii qofarra jiranii jechuudha. Wanni kun miidiyaanis gabbee hin lallabamne haga ammaatti mootummaa waan saamichaaf deemu fakkaata jechuudha. Haaluma dura ture mootummaan kana dura maal jechaatiin ture namoota 600 ol irratti argattan qabaa saamaa jechaani ture jechuudha. Milishoota isaa akkasumas warreen heddota isaa jechuudha. Kan inni labsii kana baasee uummata qabaa saamaati kan isaan turanii. Haalli kun biyya teenya keessatti wanni deemu kun waan nama gaddisiisaati. Haaluma kanaan
namuu waan dandeessaniin biyyattii dawwaltanii uummata keessan akkasumas firaa fi alii keessan waan akkanarraa akka baraartan asumaan waan ni goonu waan hin jirree fi akka bira dhaabbattanii asumaan isiniif dabarsuun barbaada jechuudhaan akka mataa kiyyaatti. Karaa lammaffaatti yaana. Lammaffaan Itoophiyaan sadarkaa addunyaarraa sadarkaa lammaffaarra jirti. Sadarkaan lammaffaan isin irra jirtu kun diinagdeen jechuun keessaan ilaalu diinagdeen miti. Itoophiyaan biyyi jeequmsi ajaa'ibaa keessatti deemaatiin jiru akkasumas jeequmsi guddaan dhufuudhaaf deemu ta'uudhaan Afgaanistaanitti aantee sadarkaa lammaffaadha kan isin qabatteetiin jirtu jechuudha. Haaluma kanaan biyya keenya keessatti namoota siyaasaa akkasumas gaazexeessotaa fi namoota miidiyaalee irratti waan garaagaraa barreessan qabeetii hidheetii jira jechuudha mootummaan. Haaluma kanaan rabshaan biyya keenya keessatti deemuudhaaf deemus kadeemaatiin jirus namoonni baay'een kadhumanis kan mana hidhaatiin jiranis ija addunyaatiin ilaalamaatii jiranii jechuudha. Mootummaan addunyaadhaa haaluma kanaan inni jala deemee waan kana hordofaatii kan inni jiru jechuudha. Itoophiyaan biyya eega Abiy Ahmed biyya kana kan eega inni qabatee biyya keenya kana keessatti wanni deemaa jiru kun waan ajaa'ibaati. Mee dhaggeeffadha. Namoota siyaasaa eega inni qabee hidhee booda biyya teenya tana keessatti tasgabbiin tokko hin jiru. Tasgabbiin namoota ija qaban kaan ija uummata Oromootiif ta'an kaan ajjeeseetiin jira jechuudha. Kaanis mana hidhaatti jiran. Fakkeenyaaf akka Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa, Shamsuddin Xahaa uummata akkana akkanaa kan hidhee mootummaan hidhaadhaan taate kan inni jiru jechuudha. Uummata akkanaa kan hidhuun waan isa fayyadu natti hin fakkaatu. Ani akka mataa kiyyaatti biyyi tuni inni jeequmsaan dhaaba jechuudhaan takka siyaasaadhaaf kan inni qabeetiin hidhee haala itti bachuudhaaf jechuudha. Gusummaa isaa eeganii labsatee ifa baafatee booda akkanatti irra turuun waan isaaf danda'amu hin fakkaatu jechuudha. Maaliifuu nugusummaa ibsatee jiraachuudhaaf waggaa 100 akka hin jiraatu. Mootummaan kanaa miti mootummaa uummanni firraa kaaseeti ture jechuudha. Wayyaanee silaa waggaa meeqa waggaa 27 isaan nyaachaatiin turte jechuudha. Inni haganumatti dhufee nugusummaa isaa labsatee biyya tana keessatti noobeelii fudhateetiin jira jechuudha. Inni mootummaa nagayaa addunyaa kanaa ta'ee noobeelii nagaa fudhatee garuu biyya teenya keessatti noobeelii nagayaa san karaa jeequmsaatti jijjiiramee namoota siyaasaa fi akkasumas namoota quuqama sabummaa qaban kan garaagaraa mana hidhaatti guuree bira taa'aati kan inni jiru. Haaluma kanaan biyyi tun karamitti deemtii jechuun keessanis hin oolu jechuudha. Biyyi keenya haaluma waliin garru kanaanii namoonni siyaasaa yoo bahanii waliin mari'atan malee harri tokko harri biyyi deemtus hin jirtu. Midhaan achi keessa dhaqqabuudhaaf ta'u midhaawwan gurguddaatu deemuudhaaf karaa fuulduraatti deemaa jechuudha. Namoota siyaasaa addunyaa garaagaraatiin kan xiinxalamaatiin jirtu Itoophiyaan guyyaan guyyatti namoonni waan adda addaati kan isaan barreessaa jiran jechuudha. Haaluma kanaan mootummaan kan biyya keessaa bira kutee namoota biyya alaatii miidiyaa irratti aktiivistoota garaagaraatu barbaadaate kan inni jiru silaa danda'amtee fi kan inni hidhuudha jechuudha. Garuu danda'amuufii dhaabdee. Haaluma kanaan mootummaan yoo itti fufee maal argataa yaanni ja'amus kaa'ate kan inni jiru jechuudha. Abiy Ahmed yoo xiqqaate inni haga umrii isaa biyya kana qabee karaa fuulduraatti deemuudhaaf waan qophii xumuree fakkaate jechuudha. Silaa isaaf taa'amtee fi wanni kun waan isaaf milkaa'u natti hin fakkaatu. Ani akka yaada mataa kootiitti jechuudha. Namni biyyaaf quuqama qabu nama hidhee nama hidhaadhaan hin taa'u. Maaliif furmaanni mariidha jechuudha. Namoonni waliin mari'atan furmaata garaagaraati kan argatan jechuudha. Furmaata kana fiduudhaaf gattaa'ee uummata wajjin mari'atu akkasumas namoota siyaasaa hidhaa taa'uun baase waliin mari'achuudha malee akkanatti mana hidhaatiin nama kaa'ee waliin taa'uun hin jirtu jechuudha. Karaa itti aanutti dabarraa Lidatuu Ayyaalaati. Lidatuu Ayyaala nama seenaa hojjeteedha. Seenaan inni hojjetes namoonni gaafa TPLF jiru namoonni Oromoo akka hidhaman hin jiru jedheeti dubbateeti ture miidiyaa irratti kaleessa jechuudha. Kunilleen namni yeroo duraatiif Oromoon Jawaar wajjin nyaattee osoo mana hidhaa deemtee Jawaar hin gaafatin namni Jawaar mana hidhaatti dhaqee gaafateleen isaa jechuudha. Qophiin har'aaf qabadhee dhufe kanuma waan dhaggeeffattanis galatooma. Ana obboleessa keessan boonsaa miti galatooma nagaa.